abdii nama kutachiisaa jira. Warra Yesuus qaban garuu abdiin isaanii dhaabu. Haleluuyaa. Amen. Ani Yesuus ni qaba jedha. Ani Yesuus ni qaba. Isaanis nan jiraadha jedha. Isaanis nan jiraadha. Kanaafuu jedha. Kanaafuu. Irraafamu jedha. Irraafamu. Haleluuyaa. Amen. Namni dubbii koo dhaga'ee hojiirra oolchu akka nama ogeessaa. Haleluuyaa. Amen. Namni dubbii Waaqayyoo dhaga'u nama biratti gowwaa yoo fakkaate iyyuu fuula Waaqayyootti ogeessa. Haleluuyaa. Amen. Naannootti gowwaa yoo fakkaate iyyuu Waaqayyo biratti gad ogeessa. Amen. 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 Yesuus bara baraan gooftaa. Amen. Akkuma amantanitti akkuma fudhatanitti maal godhaa? Itti jiraadha. Ani Yesuus ittiin jiraadha jedha. Ani Yesuus ittiin jiraadha. Haleluuyaa. Amen. Ani si'achi jedha. Ani si'achi. Biyya lafaatti. Biyya lafaa. Hin jira. Hin jira. Sababbiin isaa jedha. Sababbiin isaa. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Fudhadheera. Fudhadheera. Isattin jiraadha. Isattin jiraadha. Haleluuyaa. Amen. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadha. Hundee keessan maal godhaa? Gadi fageeffadha. Haleluuyaa. Ulbituun tun nama maaraadha. Sababii gadi fagaanne gubbaa jirti. Osoo wanta kana keessa bishaan guutee jiraate namni tokko hin kuffisu. Dafee lafaan inni akka yeroo kaan akkanatti darbee lafaan dha'u sana lafaan dha'uu hin danda'u. Maal waan ta'eef bishaantu ulfaatina rootoo sanaa lafatti dabala. Dubbii Waaqayyoo gaafa si keessa jiraate ati jal'ina irratti ni ulfaata. Ati humna du'aa irratti ni ulfaata. Isa dhaloota nyaatu irratti ati ni ulfaata. Haleluuyaa. Hin dhufaa siraasuu hin danda'u. Hin dhufaa jireenya kee argachuu hin danda'u. Yesuus inni gooftaadha. Gaafa dubbii Waaqayyoo si keessa jiraatan kiiloo keetu dabala. Haleluuyaa. Adeemsa keetu diina irratti ulfaata. Amen. 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 Dubbii Waaqayyoodha. Dubbii Waaqayyoo. Haleluuyaa. Jabina kootiidha. Jabina kooti. Isa si bira jiru qabi akkuma amantitti jedhi. Akkuma amantitti. Yesuus Kiristoositti. Yesuus Kiristoositti. Jiraadhu. Jiraadhu. Haleluuyaa. Amen. Waaqayyo barii ganamaa kan akkana si jedha akkuma natti amantanitti gidiraan illee yoo jiraate lolli illee yoo jiraate ariisan yoo jiraate jibbi illee yoo jiraate dhiisi anatti jiraadhu. Amen. Haleluuyaa. Amen. Maa gooftaa duuka buutee jedhee firri si jibbuu danda'a. Isa dhiisi maal ta'e anatti jiraadhu. Amen. Haleluuyaa. Amen. 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 Ani raafamu jedha. Ani raafamu. Taari nama tokko ergaa ta'uu danda'a. Nama tokko Waaqayyo jabeessee dhaabuu barbaade ta'uu danda'a. Nama waa galaa jiru ta'uu danda'a. Garama kanaan hin beeku Waaqayyo garuu akkas jechaa jira. Akkuma dubbii koo amante sanitti maal ta'e natti jiraadhu. Amen. Haleluuyaa. Amen. Mee akkuma amanettiidha. Akkuma amanettiidha. Isatti nan jira. Isatti nan jira. Haleluuyaa. Amen. Akkasuma immoo jedha. Akkasuma akkuma barsiifametti. akkuma barsiifametti. Dubbii Waaqayyootti. Dubbii Waaqayyoo. Nan jiraadha. Nan jiraadha. Haleluuyaa. Amen. Eebbifamuu barbaaddu. Jireenyi keessan akka jijjiiramu barbaaddu. Isa barsiifamu sanitti dubbii Waaqayyoo jiraachuu. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Galanni Waaqayyoo faana. Amen. Amen. Yesuus gooftaa. Amen. Haleluuyaa. Amen. Galanni Waaqayyoo faana. Amen. Akkasumatti maal ta'a? Itti jiraadha. Mee Yesuus ittiin jiraatameedha. Yesuus ittiin jiraata. Haleluuyaa. Amen. Yesuus jireenyaame. Amen. Haleluuyaa. Amen. Isatti gadi fageeffadhaa itti ijaarama. Amantiidhaanis dhaabama. Lakkoofsa 8 akkas namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti odoo hin ta'in yaada mataa yaada isa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessa hin qabne isin hin harkisin akka argitani namni tokkollee yaada Kiristoos odoo hin ta'in dubbii Kiristoos odoo hin ta'in yaada isaa keessaa burqeen akka isin hin argimne. Haleluuyaa. Amen. Duraan yeroo gooftaan qabne sanni bakka kanatti taphanni beeynaan hin deeman. Maaliif dubbii Waaqayyoo keessa hin jiru waan ta'eef. Amma shimbira dhufanii bakka kanatti taphanni beeynaa odoo isin jedhan hin deemtu. Ana keessa jiru caalaan. Kana nan amanatu caalaan. Arabii isaa miti Yesuus si fayyisaa. Maaliif?
barsiifamteerta waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Yesuus gooftaa. Ameen. Namni kamuu akka isin hin gowwoomsinetti, namni kamuu akka yaada Waaqayyoo keessaa isin hin baafnetti maal godhaa? Of eeggadhaa. Nama akkamitti of eeggatu? Nama isa amanetti jiraatu. Haleluuyaa. Nama isa amane sanaan, dubbii amane sanaan jireenya isaa bara isaa maal godhu? Hooggan. Yesuus gooftaa. Galanni Yesuus baay'ee. Ameen. Mee Yesuus itti jiraadheera. Ani Yesuus itti jiraadha. Haleluuyaa. Waaqayyo gaarii. Mee Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Lakkoofsa sagal. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa ni jiraata. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa ni jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyatti ni dhuftuu jedha. Haleluuyaa. Isini isa bantii waaqa irratti lafa irratti aboo qabu sanaa Yesuus Kiristoosin garamitti gara du'aatti hin jedhu, gara salphinaatti hin jedhu, gara jireenyatti hin dhuftu jedha. Haleluuyaa. Ameen. 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 Mee Yesuusin amaneedha. Ani Yesuus amanee Gara du'aan dhaquudha. gara du'aan dhabu. Gara jireenya kan deemeera. Gara jireenyaatti kan deemu. Haleluuyaa. Ameen. Lakkaa jireenya deemsa qaba. Jireenyatti deemna. Jireenyatti tarkaanfanna. Haleluuyaa. Nuti du'aan nuti as tarkaanfata miti. Du'aan gara keenya tas dhufa miti. Aboo du'aan dhiiga Yesuus jedhaa nu baaseera. Ameen. Haleluuyaa. Mee aneedha. Ani Isaan amanetti. isa amanee Jiraadheera. jiraadha. Si'acheera. Si'achi. Jireenyi koo warra biyya lafaan ta'u. warra biyya lafaan ta'u. Haleluuyaa. Ameen. Tarii nama tokkotu sagalee kana duwwaa dhagee gara baasa adeemata. Tarii nama tokkotu sagalee kana dhagee karaa saaraa deebi'ata. Haleluuyaa. Ameen. Lakkaa Yesuus Kiristoos waaqeffachuu duwwaa miti. Lakkaa Yesuus Kiristoos faarfachuu duwwaa miti. Lakkaa Yesuus Kiristoos charchiidhaan deemuu duwwaa miti. Lakkaa Yesuus Kiristoos hin jiraatama. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Mee Yesuus hin jiraatameera. Yesuus hin jiraatama. Ameen. Ameen. Eessatti mana ofii keessatti jireenya ofii keessatti ilmi Waaqayyoo Yesuus hin jiraatama. Ameen. Akkuma fudhattani maal ta'a? Isatti jiraadha. Isarraa gargar hin bayinaa jechuudha. Haleluuyaa. Gara duubaan deebinaa jechuudha. Saba Israa'elitu waggaa 430 garbummaan Gibxii hojii warra Gibxii humna fixee Waaqayyotti iyyan. Yaa Waaqayyo nu baasi maal jedhanii Waaqayyo waamanitti. Waaqayyo Waaqa araaratu miti. Seera boqonnaa 3 gaafa dubbistan Waaqayyo dhufee Museen taasise. Ani iyya saba kootii dhalee rakkinna isaaniis argeera. Yaa Musee sin ergaa saba kana hin baa. Garbummaa keessaa, gidiraa keessaa gara biyya dammaaf aannan kennutti kanaan ittiin galchitaa jedhe Waaqayyo Museen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo irree gurguddaadhaan harka Fariyoon jala baasa. Eenyu baasa? Saba waggaa 430 garbummaatti jiraatee gara Waaqayyo iyyee isaanii dhaga'e sanatu garbummaa keessaa bahe. Deemanii gaafa galaanicha bira ga'anii maaloo lolchi jiraannee asitti akkamitti dhufnee Waaqayyo galaana hiree ceesisee. Adeemsa guyyaa keessa silaa akkamitti jiraatu? Waaqa isaan baase sanatti jiraatuuni. Yesuus gooftaa. Waaqa garbummaadhaa baase sanatti jiraatu sila. Waaqa irree garbummaadhaa cabse sana duukaa jiraatu sila. Gaafa tokko garuu deemaniiti Gibxitti shunkurtii yaadatu. Jireenya duubaa kaleessa yaadatan. Haleluuyaa. Yesuus inni gooftaa. Mee aneedha. Isa kaleessa. Hin yaadadhuedha. Haleluuyaa. Fuula kee jireenyatu jira. Yesuus inni gooftaa. Jarri laboonaa keessatti waggaa 430 boossana shunkurtii achi keessaa isa yaadatan.
manna waaqayyo waaqarraa buusuuf irraafatanii kattaa waaqayyo dhoosee bishaan obaasuu irraafatanii irree waaqayyo fariyoon galaanatti gate irraafatanii kan waggaa 430 mandara isaan boodisaa ture sana gola isaan dhiphisiisaa ture sana yaadatan. Ani yaadadha.